namni ati arra gargaarti borusi gargaara kitaabni kun seenaa kibawaa shantawatti biti goro biti aanaa tokko riwaan tokko ashiguma dhibba tokkoon ni bilaatii bis dhaabbata tajaajila bishaan ciroo siree qarshii 30,000 waadanii galaa kana qofa miti. Gaafatamaa bulchiinsa godina Harargee Lixaa waajjira bulchiinsa godina Harargee Lixaa obbo Toofiq Ahmad akkasumas kabajamoo obbo Yaasiin Mohammad bulchaa bulchiinsa aanaa Ciroo akkasumas kabajamoo obbo Mohammad Sa'iid itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Ciroo akkasumas kabajamoo obbo Umar Habiib itti gaafatamaa Oromiyaa yaa'ota godina Harargee Lixaatii fi waajjira badhaadhii mana amantii aanaa Ciroo akkasumas abbootii gadaa fi manguddoota keenya keessummoonni irraa waltajjii kanarratti argattan hundinuu baga nagaan dhufanii isin jechuun barbaadu baga gammadanii. Duubatti ilaalamee isin bu'aa jiru. As dhaabbadhee akka duubatti cina laataniif dhageessanii amma warri huccuu adii uffatanii jiraatanii mitees. Arraan tana huccuu tana uffatee kan dhufeef nama sodaate malee akka itti ruuxee irraa dhufetti na fufuu barbaade. Miila duwwaa dhufe magaalaa tana. Dhageessanii miila duwwaa dhufe ayyoon tiyya sabbatatti hiitee magaalaa tana nana hidhee akka horii gammoojjii tanaa dhufetti makiinaa kana dheessuu magaalaa tana seenee. Isin amma horii makiinaa dheessuu kana tokko faltanii angaafa horii kana arge waliin na dhageemu. Kayi makiinaa dheessuu sana. Abbaa keenya rabbi rahmataa godhuuf waan jubeettanii hoggaanii fi barnoonni kee abba hanganiira argadhu kanuma bara dabree sanirra deebi'ii irratti barreessi barreeffamaan jaallatu. Dhageessanii waan baay'ee namatti dhaga'u. Namni kiishaa qabaate kan nama gargaaru osoo hin taane sammuutiin nama gargaaru yoo qabaate nama gargaaru. Ani marga qabu. Dhageessanii silaa waa qabaadhe kitaaba baay'ee barreessee lafa jiru sana maxxanseeti akkaan abbaan kiyya naan jiru sanii nama gargaara ture. Kanaaf sammuutiin nama gargaara yoo qabaatan nama gargaara malee kiishaa qabaatanii fi nama gargaaranii jechuudha. Nama gargaaruun gammachuudha. Namni ati arra gargaarti borusi gargaara. Ati yoo tuutellee bakka kee du'eeti dhaloota gargaara jechuudha. Kanaaf malee qabaadheetii miti. Arramoo akkanas dhaabbadhee waan kana haa godhu kana godhe ana osoo hin taane isin warra as jiru kana jechuudha. Kanaaf gorroota na keessattuu koree bulchiinsa aanaa Ciroo keessatti koree kaabinee as jirtuu fi ogeeyyota as keessatti qindaa'anii sagantaa kana naa qopheessan maqaa uummata Oromootiin galateeffachuu barbaada akka na galateeffatan. Kitaabichi kun qabiyyee adda addaa qaba. Nama asitti dubbisuudhaaf yoo naaf ija'uu baatellee sagantaa uummanni aanaa keenyaatti guutuu biyyattuu rakkoo waliin caaseffama kanarra turanii kanaaf mijaa'in malee silaa tokko haala teessoo isaatiillee dhiyeessuurra jira. Seenaa of keessaa qaba, aadaa of keessaa qaba, afaan of keessaa qaba jedhu. Kanaaf inni kun waan bareedaa riifaransii ijoollee keenya gargaaru kan birallee kan lammadaa jechuudha. Ciiboo lammadaa okkotee beelaa abbaa jala tuqata jedhamu. Ini sanillee qophaa'ee jira. Kanaaf akka obbo kabajamoo obbo Toofiq Reefuu kaasan mucee amma mucee boolla seenuu malee waan inni itti seene ho'i beekna. Hin beeknu miti jecha lamaaf seene inni deemiti uummata waliin nuu qabu yookaan gariin ni lallabe. Maal jedhe yaa jara na jedhe isinitti himan namatti himtanii isinii himan nama himtanii boruu ganama biddeena tokko fi haata qabadhaa koottaa isiniin jaanii jedhe. Dhageesse namni warri muceen maal jedhee ni hafe warri kun ni dhaqe namni muraasni maaliif dhuftanii jennaan maaliif namni hafe jennaan gargaara akkamii dabarte jennaan akkana jedhee dabarse jedhu akka xiyyaa manaa keessa jiraatu akkana jedhe sababisanii boollasee isa kanallee xiinxala afoolaa kitaaba xumureetiin jira iyyoota wal maal jedha iyya eenyummaa jedha isa sanis isurmaan maxxansaanuun nakkabuun ni xiyyeessini. Kanaaf warri asirratti argamtan kun hundinuu
baay'ee galatoomaadha. Baay'een isin galatoomfadha. Namni waa barreessu gaafa guyyaa awwaalcha isaatirra dhaabbatanii iyyuu daran gaafa inni waa barreesse cinaa dhaabbachuudha barbaada. Dhageessanii? Kanaafuu maqaa uummata Oromootiin isin galatoomfadha. Kana dhaabbatanii isin gaafadha. Galatoomaa baay'ee ulfaadha. Kitaaba barreessine maxxansuu jedhamudha. Galatoomaa kabajamoo itti gaafatamaa jiru bulchiinsaa obbo Qaamad, kabajamoo itti gaafatamaa waajjira paartii federaanaa akkuma ammasee kabajamtoota koree qindeessaa aanaa Ciroo, kabajamtoota hooggansa aanaa Ciroo, kabajamtoota hojjettoota mootummaa aanaa Ciroo, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota dubartoota, kabajamtoota dargaggeessi yookaan immoo qeerroo keenya kan sagantaa kanatti argamtan baga guyyaa kana isin jechuu barbaada. Kuni sarara miti guyyaan kun guyyaa akka biyyattis guyyaa birmadummaati. Guyyaa birmadummaa keessatti akkaatuma kabajaa turresanii guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa guyyaa biyya keenya daangaa keenya eeggatu isaa beekne isa kana faana kitaabni Carcartirroo jiru mata dureen isaa Carcartirroo jiru barreessaa kitaabichaa Sheekh Jamaal Mahammadidha. Isa kanaan qophaa'ee kitaabichi kun eebbaaf guyyaa irraa kanaaf baga kana jala geenyee baga kitaaba eebbisuu eegallee kana. Kabajamoo obbo Yaasiin Mahamad bulchaa bulchiinsaa aanaa Ciroo, kabajamoo obbo Mammasee itti gaafatamaa waajjira paartii federaanii aanaa Ciroo, kabajamtoota koree qindeessaa, kabajamtoota manguddoota keenya abbootii gadaatii fi hojjettoota aanaa Ciroo baga guyyaa eebba kitaabaa Carcartirrootii fi akkasumas illee guyyaa birmadummaatti isin geechuu barbaada. Baga maddangaa walli aanaa Ciroo maali kitaaba hooga jennu kitaaba maatii qalaanti. Kitaaba miti barsiisan tokko gaafa ijoollee daree seenee qaraa'isu itti qophaa'uu barbaachisa. Kitaaba adda addaa kan godhu barbaachisa. Hoogganaadhaan waan salphaa fakkaata. Nuti keessattuu dhaloonni booda kan jiru kun dhaloota waa dubbisuuf ta'e, dhaloota sirriitti waan laala, dhaloota afoola abbootii keenya dubbisan irraa dhaggeeffannee sammuutti qabachuu dandeenye. Abbootii keenya duraan dhadhaatti dammaa waan guddisaniif waan itti himan ni dhagahan ni qabatan. Nuti immoo sanii qabna. Nuti akkasitti furuunsaa dhadhaatti dammaa sanii guddanne waan ta'e manguddoo matee jammaan ta'etu kanarraa akkamitti afoola kan fudhannee irraa kitaaba gubbatti gaddabarsinoo jedhee gaaffii guddaa akkasii jedhati. Kanaafuu guyyaa addaa kanaa abbaan cidhaa abbaan kitaaba kana hatame Sheekh Jamaal Mahammadii baga gammaddee baga gammannee itti barbaada jechuudha. Argamu affeeramee argamu jechuudha. Gammachuu namatti beekamaa. Barreessaan keenya obbo Jamaal Mahammadii hangafa hundaaf kitaaba isaas deemuu mul'aalee turee akka jallaa ta'e nuti saboota yaadni kitaaba barreessuu kan dhufe isaan booda
Hangafa keenya jechuun keenyaafuu abbaa keenya hangafa keenya hayyuu keenya garba beekumsaati ammallee kitaabota hedduu gumaachuu mirgisuu fufanii asmaanuu dhaamsa dabarsuutiin barbaada. Ega kitaabni kun kitaaba seenaa keenya dubbatu kitaaba bilchaataa akkuma barreessaan dubbatetti namni hundi dubbisuu fi eebbisuu bituu qabudha. Namni maraa kana bishaan dhugaatii shaqalloo haatiifi wantoota qabu fayyadamne Odite addaan citte gaajichi daangalii jeega. Harkaan faana walitti dhaabe Oromoo walirraa makin jeega. Harkaan ruuda guddoo harkaan odaatana irra taa'e. Gaafa garbii bule asmaalee asaasaa bulega. Asaasii garbii jalaa godduu agamsa jalaga. Asaasiin galuu diddee makoon dacha'uu diddee. Wanni asaasin galuu diddeef dibichaa goobuu diddeef. Wanni makoon dacha'uu diddeef kublaasan goomuu diddeef. Kublaasan goomuu gartaga. Ribaanan kana Oromoo kana maana keekkanniga. Waajiraan kun nagalee bakkuun galamsoo galega. Yaa bulchaa aanaa jiroo yaa simba gaabbeesi dalega. Kungalamso galega. Parti ana jiro mama saiba gabbesi galega. Alatolon tu bitaburre bitala bitaga. Aboti gada ana jiro gurre khema tu bitaga. Akaga bisa toleme kadana mi galega. Abur balai asire khalifa gabage gara galega. Billah mutatan wa ibanjaga. Nagaya afa gori nagaya afa goriga. Goriga. Nagaya afa gori ubam borati goriga. Afa busa ya gori afa busa ya goriga. Afa busa ya gori birki annani goriga. Baratus degree goriga. Kotatus degree goriga. Jalalandura godiga. Nampite godi, atun nampite godiga. Godiga. Billamu tatana mana kekanega. Harangal jada tige harangal jada. Harangal jada itu awati gal jada. Ammi ana tiro arabu rabe dingal jada. Gavi abane rarras dittiga.